dhaaba hedduu ka jiru dhaaba kana hunda keessa maaliif oofisii ciccimsina maaliif deeggarra isaani ka qabatamaan dalageen nu agarsiise dhaaba 1525 keessa kayidhaa seenee isaani yes or no namni ummata keenya hidhaa seenee waggoota dabran kana keessatti qabsaa'aa jiru Marraa Guddinaati Baqqalaa Garbaati Dajanee Xaafaati Addisuu Bullaallaati jarri kuni afaanii waadaa isii seenanii ibsa ejjannoo baasanii isin biraan galle okay kanaaf narraayis isinirraayis haqa qaban deeggaruun gaafa isaan hidhaa jiran isaanii iyyuun erga hidhaa bahan immoo bira dhaabbachuun ardhaas immoo akka jaarmeetti jaarmeeyni nafii qabu reefuun maaliin jee jaarmeeya paartii adda addaan nu barbaachisa paartiin ulaagaa guuttatee yeroo ammaattis ummata san keessatti qabatamaan waa hojjetaa jiru paartii jara kanaati paartii jara kanaa cimsinee daran dalaganii akka deeman gochuun Marraa Guddinaa fayyaduufi miti akka Baqqalaa fayyaduufi miti ummata keenyaaf barbaachisa waan ta'eef ni deeggarra karra wayyaa yoo dhufe hoo sanillee ni deeggarra jechuudha karra wayyaa yoo dhufe kajabaate yoo dhufe ani garuu dhaabbilee ibsa ejjannoon deeggaru dhaabbilee ejjannoon isaanii miilli isaanii lafa keessa jiru yoo ta'e malee kanaaf ana